إني بيبنا نوفلشة إني بيبنا نوفلشة وإنا قان نقولش نقان نوا أولش أما ندن نوا أولش قاري وجن نوا أولش بيتي نبي نقانو هاقول نقان نقانو هاقول تناكي نوا قدس قداك أبنو نوا أولش بركوني برا نقانو هاتو برا أرارانو هاتو برا مسومانو هاتو والدا كان الري والدا ملكينو هاقول والدا ملكينو هاقول قبائي نقانو هاقول قبائي أفان تكو تعني والتعني توبا أنو هاقول برا وجنو هاقوديس برا وجنو هاقوديس بركوني برا أرارانو هاتو برا أرومون تكو تأونو هاتو برا أرومون مسومان قدتنو هاتو برا واين ولين ديمن ولين قدن إنان كنيري قدان كنيري أرومون أفاتكو تأونو هاتو أرومون أفان تكو هاتو ada afdud akenya no habulchu bitro banaga gadan ko faga pe nani bisano falsa kanaga nubulcha naga no awulchu ragora no awulchu dogongora no awulchu biya kenya biya naga no agor biya kenya biya rara no agor akamato jin ulche no awulchu alamana kenya sa amana kenya naga no agor akamat ko naga ambanet naga mana kenya tun kenya warra jiru kanala jirusi koren sani wara ngufun sani nagain Tukini naga mana kecen tigala hunda kenya naga no agor biya kenya naga no agor enna kenya no aguddu guddan kenya abulu karakate argatu kan deba me afayu kan do nafse no amar kan walla liwan tagut ebita wa qabla fa hataw ebita wa qabla fa hataw kecho fudane biya hataw u fala khora bula gubayen kecen gubaye guddasani hataw akam bultan akka faranjin jettutti the whole protocol is observed ajadu ma akka indogo gorreef jechuu kiyya waraqaa kennat keessatti amma namoonni kabaja guddaa qabannutti dhiyaatan akka ambaasadar Diinaa Muftii fa waraqaa kennat keessa jiru keessattuu immoo sochii interpenshipii kana nugar garan Dr. Hassan Hussenis rakka kenna jiru kanaaf kabaja isaanillee mul'isuudhaan maqaa isaanii kaase duraan dursee waamsa kenna kabajanii warri asatti argamta hunduufuu galataa guddaa qabdanii baga nagaa dhuftan isin jechuun barbaada. waggaan shan guddallee diqqalle waggaa shan dura namoota muraasa taane gara qabeenya uumuutitti deemu keessatti gargaarsa guddaa barbaachisa. Akkuma beektan biyya keenya keessatti waan xiqqoorraa jalqabanii guddachuulleen gaafii yeroo baay'ee namni yaada yoo qabaatee yaada san gara hojiitti jijjiiruun rakkinna baay'eetu jira. Rakkinna kana ufumaa yeroo jalqaba keessa hojii keessa turre keessa waan nurraa ga'e irraa jalqabne dhaloonni itti aanu kun immoo akka rakkanne akka immoo waa irkoo argatu waan tokko yoo lafa buufne jechaadhaan yaadnummaan namoonnummaa walitti dhiyaannu yaada kana burqisiifne Dr. Hassan yeroo san illee duuba keenya jira nu jajjabeessee waldaa kana waggaa shan dura dhaabuu jalqabnee jechuudha. Gaafa waldaan kun dhaabbatu warri private sector nama baay'eedha as keessatti kan hirmaatanii haa ta'u malee irra caalaa yaada kana mootummaan naannoo Oromiyaa nurraa bitee fudhatee adda durmeedhaan immoo bira dhaabbatee waldaan kun akka jajjabaatee hojjetu gargaaraa ture. Kanaafuu mootummaan naannoo Oromiyaa galata guddaa qaba. Galata kana maqaa waldaa kanaatiif, maqaa boordiitiif, maqaa manaajimentiitiif, maqaa uummata keenyaatiif kabajaa fi galata mootummaa naannoo Oromiyaa qabnu kana galchuu barbaada. Waggaa shan keessatti akkuma beektan waldaan kun wanti baay'een isaa hojjetu inni tokkoffaa leenjii kennuudha. Leenjii istaandardiga ta'e. Leenjii mana barumsaatitti yooma haga feennellee baranne doktara saayinsii illee yoo taane bakka hanqinna jiru
kanuu galu leenjii addaati ka kennamu. Leenjii addaa kana keessattuu CO'n kenna obbo Alamuun warri immoo kanarratti hirmaatu akka Abarraa fa'aa kanneen kan fakkaatan baay'ee ifaajanii jiran. Ifaajee kanaa waggaa keessatti gara 12 ol leenjifneerra. Kana keessaa parsantiin 70 dhiira, parsantiin 30 dubartii ta'a. Asuma keessatti immoo gara enterprise self employee startup jennu 16,000 waggaa 5 kana keessa dhaabbateera. Kuni waan xiqqaa miti. Enterprise tokkoyyuu dhaabuun xiqqaadhaa miti. Kana keessaa baay'een isaanii innovationii baay'ee kalaqa baay'ee irratti hirmaatanii value baay'ee dabalanii jiran. Innaa akka ka'umsa kennaatitti qabeenyi amma achi uumamu keessattuu zabana 21st century jennu kanatti tasuma qabeenya uumuun hin danda'ama. Qabeenyi tasa uuman kun sustainably waan hin dandeenyeef hin taaneef qabeenya beekumsa irratti hundaa'ee karaa itti uumnu ka jedhuun keessattuu itti deemaa jirru. Kanaaf karaa kanaan aga ammaa dirasitti aga amma waggaa 5 kana keessatti sochii godhameen qabeenyi gara biliyoonii 17.8 imagine wanta xiqqaa miti biliyooniin 17 uumamee jira. Kan amma borullee adhabbaru kanuma dubbataa oolla gara garatti hiikaa dubbataa oolla. Kunini waan bu'aa waggaa 5 jechuuf isinii kaase. Kanatti aanee hojii job creation jedhamu kana bakka hojii uumootitti illee wanti guddaan hojjeteera. Nama 52,000 oli bakkeen hojii ka uumame enterpriseota garagara amma dubbadhu kana keessatti warra amma qabeenya akkanaa uume kana keessatti kun waan xiqqaa miti. Amma fakkeenyaaf obbo Eliyaazar Zuruu boordii Awaash keessa illee jiru itti aanaa pirezidentii waldaa kennaatiin beekanii Awaash baankiin amma tokkoffaadha baankii piraayiveetii keessatti. 20,000 amma kan inni qaxare waan xiqqaa miti. Nuti immoo 52,000 dachaa Awaash baankiin dandeennaa jechuu akkasitti madaaluu barbaade wanta akkas jedheef jechuu kiyya. Kanaafi kunillee waan tokko jechuu waggaa 5 kana keessatti sochii godhame keessatti waan bu'aa argame tokko jechuudha. Kana darbee wanti guddaan wanti entrepreneurshipiin wanta adda eegalee miti wanta adda dubbatamuu miti akkas jechuu kiyyaa miti. Wanta yeroo dheeraadhaaf dubbatamaa ture biyya kana keessatti illee waggaa 20-25 illee dubbatamaa ture. Garuu xiyyeeffannaa ajandaa akka ajandaatitti naannoo keenyatti keessattuu ajandaa guddaa ta'ee jira. Entrepreneurship jechuun ajandaa guddaa ta'ee jira. Mootummaan oonii godhee jira. Mootummaan yeroo gizee tokkotu miidiyaan dhaga'u this is entrepreneurial state yoo jedhan dhagaa. Entrepreneurial state nu'u entrepreneurial state jedhamuun dhagaa. Yaanni bitamee jira jechuudha. Kun waan guddaadha. Yaanni faca'e kun yaada amma Dr. Hasan fa'aa deemsaa jiran nullee isaa irraa fudhannee bakka isaanii buunee facaasaa jirru kun bakkee baay'eetti bitamuun isaa wanta guddaa impactiin guddaan tokko kana dhugaa dubbachuudhaaf isa ajandaa ta'ee bakka hundatti itti dubbatamaa jira. Kaleessa galgala as turre addaraashii kana turre. Awaash baankiin ajandaa kana bal'isee irra deemaa jira waggaa 2ffaa kaleessa kabajee jira. Nu waggaa 5ffarra jirra. Awaash baankii waggaa 2ffaa jirra. Nus as turre isa kana ajandaa godhatanii amma hojjetaa jiru kun fakkii tokko jechuudha. Hagam akka yaanni kun babadhata akka jiru argisiisa. Baankiin biraas hin jira. Oromiyaa International Bank illee leenjii keessatti akka jalqabe oduun qaba. Daashin baankiin akka hojjetu oduu qaba. Kun mataa isaa yaanni kun faca'ee bal'atee guddataa deemuu isaa argisiisa. So kun impactii tokko jechuudha. Kun impactii tokko jechuudha. Kana darbinee sirna barumsaa keessatti akkuma yaadattan ijoollee xiqqoorraa jalqabee jechuun sadarkama tokkoffaa kifilii tokkoffaa lammaffaa sadaffarraa jalqabnee siistemni interpreneurship jedhu kun mana barumsaa keessa sirraata keessa akka galu godhamee kaarikulamiin isaa itti bocamee hojjetamee amma hojii
hujirra jira kunillee impactii tokko jenneetii namana kanaaf waggaa 5 keessatti lakkoofsa wanti amma ani kakkaase lakkoofsa qabeenyi horamee enterpriseota uumamee hujiin uumame kanniin dubbadheera yoo amma asii baaneetiin jenne waa naannoo exhibition kana yoo laaltan kalaqaan aynata bifa meeqaa akka uumame argitanii waan ajaa'ibaati kunin dingidii jajjabeena gorsa karaa waldaa kennaan godhame tokko ani yoo kana jedhu yeroo hundaa waan amanuuf wanti an jedhu nuti rakkoo hunda warra hiiku miti jennee aman associationin kenna rakkoo nama hundaa hin hiiku garuu intervenii godha jechuun waa gumaacha hin gumaachina jechuu kiyya malee rakkoo hunda hinna wamunna nuti kaa intervention bin nubiraa dhumaa wanti jechuu miti garuu fakkii taanee waan tokko adeemsisaa jira kanaaf aguma kana waggaan 5 kun waan waggaa 5 kana waa dubbataatuma deemu jechamaaf malee formal dubbiillee dubbataa hin jiru itti aanee formal walgayaadha akka banamu namni itti aanu hin banaa ani aguma kana baga nagaan dhuftanii wanti nu fakkaannullee wanti keessa jirullee kanallee information wal jijjiirra jechuutii fi galatooma alfaadha. Kabajamoo bulbulaatiin hedduu isaan galateeffanna hamilee guddaatiin naa galateeffadhaane. Waan guddaa waan ta'eef kana milkeessuu keessatti immoo waldaan interpreneurota shaggar callisee maqarshii kennu qofa osoo hin taane yookaan access to finance mijeessuu qofa osoo hin taane leenjii kennuutiin entrepreneurshipin maal akka ta'e akkasumas immoo gadi fageenyaan hojii uumtummaan maal akka inni fakkaatu challenge jiru akkamittiin keessa darbuu akka qaban challenge yoo isaanitti dhufes challenge jiru sana akkamitti gara carraatti jijjiiranii challenge sana akkamitti akka isaan fayyadamuu danda'an barumsa baay'ee leenjii hedduu kennuutiin dhaloota uumuu keessatti entrepreneurota ciccimoo uumuu keessatti gaheen isaanii guddaadha ammas isin rakkisuuf hin jedha hamilee guddaatiin waldaan entrepreneurota shaggarii naa galateeffadha. Kanatti aansuutiin immoo keynote speech akka nuuf dabarsaniif keessumaa kabajaa keenya guyyaa hadhaa kabajamoo Dr. Hassan Hussein hojii gaggeessaa olaanaa Instituutii Misooma Entrepreneurship Itoophiyaa hamileef kabaja guddaatiin gara waltajjiitti affeera gara waltajjiitti naaf affeera. Haasa uf deemuuf hayyama akkitti qabu isinitti himuu qaba laayisensii qabu tokko akkuma argitan umriin kiyya fagaatee jira kanaaf waan guddaa sodaadhu hin jiru jechuu yoo rabbiin taate malee lammaffaa wanbadee warra jedhanii san keessa ture kanaaf hayyama biraa qaba jechuudha. Sadaffaa immoo hojii kana babal'isuu fi bara dheeraa irra turee jira. Akkuma barmoota fixadheen bara dargii keessatti waan guddadheef magaalarraa barmootarraa gara baadiyyaa yeroo deebi'u jireenyi uummata keenyaa bara baraan gaddeemaa yeroo turetti namni qotiyyoo 2-3 qabu baratti aanu yoo dhufu tokkotti sanirraa'u sanuu gurguree gara hiyyummaatti deemaa bara tureef falli waan kanaa maali jedhee yaadaa ture. Itti aansuudhaan immoo daldalli biyya keessatti jalqabamu maaliif guddatuu didee waan jedhu kana Miraab hotel kanaan booda hojii gara garaatu ture waggaa 30 meeqan dura jechuudha. Bakka amma muummichi keenya friendship park itti ijaare kana illee bosona fakkaata ture enterprise gara garaatu hojjetamaa ture. Inuma ittiin jiraatu garuu guddatan maaliif waan jedhu naaddisa waan tureefi ji'a jaachi keessa turee jira jechuudha keessa taa'ee Miraab hoteelin duuba fi bakka amma friendship park ittiin ijaarame kana. Kanaan booda immoo yeroo babbaadummaaf deemu magaalaan keessa ture san keessatti namni Oromoo hedduu lakkoofsa hedduu ture. Yeroo an waggaa 20 booda deebi'u magaalaa san keessatti namni
Somaalee yoo xiqqaate namni 300 ol ta'u miliyoonara ta'ee jira. Poolitikaa keessa seenanii jiranii bakki isaan argamne hin jiru. San caalaa qabeenya fagaatanii jiran. Yeroo qabsootti seenuuf murteeffadhu namatti hin dhiyaadhu takka waan agorsitee turte. Maal naan jette qabsoo jettanii hiriira namatti baatan kana dhiisiti baankii dhaabiti guyyaa san senetarri ati salfii baatee dubbisuuf barbaaddu kunis mana keetitti dhufanii san godhe naan jettee turte hin goone garuu erga waggaa 22 booda dhaqeetti deebi'een booda leenjii amma akka shaggarrii fi nullee geggeessaa jiru kana namootaaf kennuudhaani namoonni tokko tokko akka isaan gara seenan gargaaree jira jechuudha. Kanaaf hayyama guutuun qabure waan fedhe dubbachuuf. All right. Waan sadii irraa dubbadha. Inni duraa waa'ee tola ooltummaa irraa dubbadha. Bara kana keessatti durgoo fi gubboo malee namni waa hojjetu xiqqaa. Tolaan keessattuu namni waa qabu nama waan qabneef yaadee waan amma namoonni akka bulbulaa fi boordiin shaggar hojjetu kun hojjetu arguun hedduu akka harree adii jedhanii ni miti. Waan argamuu hin dandeenye. Kanaaf bara jaarsuu dubbii namaa laaluuf argitee waa durgoo itti kafalanitti tolaan horii isaanii akka reefu jaalataa ture sanitti wabii namaa ta'anii akka namni hiyyummaa keessaa bahu akka namni abjuu isaa hojjetee argisiisuu danda'u gochuun waan argitee aadeffamee fi waan hin baratamin waan ta'eef takkaa osoo naa galatoonfattanii. Kanatti aansuudhaan wanni namni an galateeffachuu barbaadu Alex Hiriyaa kiyyallee bara 5 dura yaanni wanni kun abjuu ture nama 200 leenjisuu enterpiraayizii gara 17 gaan akka uumaman gochuu wealth beenyi gara biliyoona 17 akka argamu gochuu akkasumas immoo kapital liqaan miliyoona 300 ol akka faca'u gochuu irratti qoodni taphatee ulfaataa waan ta'eef isaallee carraa kanaan akka na galatoonfattan barbaada. Kanatti aansuudhaaf entrepreneurship fi innovation maaliif barbaachisaa waan jedhu irraa dubbachuu barbaada. Yeroo amma barnoota deemaa ture keessatti yaaddoon nu qabaachaa turre yoo mana barnootaa geessinu baadiyyaatti mindeeffamne moo magaalaa ta'a ministeera kana ramadamoo sanitti ramadamaa malee hojiin argadhaa fi argadhuun gaafii keessa. Amma akkuma isin hunduu beektan hojiin mootummaa bakka nama haaraa itti fudhatu dhiisaati bakkuma namni keessa jiru taa'u hin jiru. Namni walirra taa'aa jira jechuudha. Nama haaraa keessummeessuu hin danda'u. Yoo kan jijjiiramu taate hojjetaan mootummaa kan irrifamu malee kana caalaa yoo ka guddatu taate biyya kanaa ba'aa isaatiin argitee waan gatteessisuuf karaan sun cufama jechuudha. Balballi sun har'a hin jiru. Gara biraatiin immoo yoo ilaalu enterpiraayizoonni dhuunfaa xixiqqaa haa ta'anii giddugaleessaa haa ta'anii gurguddaa lakkoofsa uummata keenyatiin yoo ka madaallu taate waliin gitan jechuudha. Biyyoota Saharaa gadi jiran warra qaamni isaanii akka keenya gurraacha keessatti lakkoofsa Itoophiyaa lakkoofsa enterpiraayizoota qofa yoo ilaalle dorgomaa ta'uu isaanii osoo hin ilaalin innoveetiif ta'uu isaanii osoo hin ilaalin lakkoofsa qofa kan laallu yoo ta'u taate lakkoofsi isaanii haalaan xiqqaadha jechuudha. Kanaaf wanni nu gaafachuu qabnu akkuma isin argitan biyyi tuni galaana dargaggeessati.
dargaggoota miliyoonaan lakkaa'amatu hojii barbaada. Amma gabaasa garii keessatti hojii dhabdummaan parsantii hagana jedhamee himama. Sadarratti waliin galu namni biyya kanaa hojiin qabullee nama hojii qabu jedhamuu miti. Humna isaatii gadi hojjechaa waan jiruuf. Beekumsa isaatii gadi hojjechaa waan jiruuf yoo dhugaa ka dubbannu taate ummanni biyya kanaa harki caalan isaa hojii hin qabu jechuu dandeenya. Maaliif hojii abjuu isaa dhugoomsuu danda'u miti. Itti isaa guutuu barbaaduu miti. Kanarraa kan ka'e erga mootummaan nama qaxaruu hin dandeenye enterprise immoo namni itti qaxaramee hojjechuu hin dandeenye danda'u hin jiraanne namni kun maal ta'aa waan jedhu gaafii nama hundaa ta'uu qaba jechuudha. Warri Shangara Enterprise Entrepreneurship Association gaafii kanaaf deebii kennan jechuudha. Nama biraatirraa eeguu osoo hin ta'in nu maal gochuu dandeenyaa jedhanii karaa kanatti seenan jechuudha. Kanaaf gaafiin kun isinis gaafii of gaafachuu qabdan. Dargaggeessi kun maal haa ta'u? Akkuma amma jirru kanatti dargaggeessa kana lolumaan haa galaafannu. Yookaan biyya Arabaatti erginu amma dubartoota erguu jalqabnee jirra. Warra dhiiraallee achumatti haa erginu. Falli jiru iddoo gabaabaa jechuudha. Namoonni mootummaallee osoo hin eeggatin mindeeffamullee osoo hin kayyeelin kalaqa isaanitti gargaaramanii of danda'uu bira darbanii biyyallee akka isaan ijaaruu danda'an gochuudhaaf karaan tokkichi nu qabnu biyya kana keessatti entrepreneurship fi innovationiin akka dagaagu gochuu qofa jechuudha. Kana yoo gochuu baannu taate bara baraan argitee rakkoon amma argaa jiru kun hammaataa kan deemu malee wanni wayyaa jiraachuuf hin deemu. Maaliif dargaggeessi guyyaa tokko ijoollee kalaqa qaban leenjifnaa. Leenjifnee badhaasallee kennaafi badhaasni sun karaa baankiitiin waan dhufuuf xiqqoo ture. Gurbaa tokko gurbaa Oromooti. Tokkoffaa yaan isaallee xiqqoo hadhaa. Lammaffaa namoota wajjin jiranillee tuttuqa. Nullee immoo warra isaan gargaaruuf dhamaan jechaan daddarbata. Kanaaf bilbilee fi gaafadhe. Maal taate? Yaada kalaqaa yaada abdii qabu akkanaa osoo qabdu gargaarsa namaa hedduu osoo barbaaddu maaliif gargaarsa namaatiin malee ol ba'uun hin danda'amu. Namni gateettii nama tokkooti irratti dhaabbatee ol deema malee kophaa isaa namni ol deemuu danda'u hin jiru. Kanaaf maal taatee jennaani namni hojii hin qabne nagaa maal qabaa naan jedha jechuudha. Nagaa hin qabu. Kanaaf hojii kanarratti hojjechuun dirqi jechuudha. Kan biraa immoo isinii kaasuu barbaada. Amma gara waan nama yaaddessaa kaase, waan nama abdachiisallee jira. Waan nama abdachiisoo maal kan taate tarii seenaa biyya kanaa seenaa Itoophiyaa keessatti akka saba keenyatti illee seenaa Oromoo keessatti takkaa lakkoofsa dargaggoo hamma kanaa argannee hin beeku. Bara 2007 yaadadha. Seensasiin biyya kanaa godhamee ture. Otoo daataa saayinsiin kun nama kafaltii guddaa argamsiisuun jalqabiniin dura daataa saayinsii kana irratti hojjechaa waan tureef galgala tokko hiriyaa kiyya tokko wajjin daataa kanarra taa'aa bulee waan arge lakkoofsa dargaggootaa naannoo Oromiyaa jiru kana giraafiin isaa akka malee fagaata. Kan lammataatti aanu kan naannoo Somaaleeti. Wanni natti dhufe seenaallee walitti qabee yoo laalu biyya kana keessatti social upheaval warraaqsi wayii akka dhufuuf deemu hubachuu danda'a jechuudha. Yeroo sanii jaarman ani keessa ture guddaa na dhaguu hin dandeenye namoonni biraa fudhatanii jijjiirama akkamii akka fidan biyya kana keessatti sunuun beektu. Kanaaf wanni demograafii jedhu kun waan murteessa. Namoonni gariin actually demograafiin destiniidha waan hegeree namaa hegeree biyyaa hegeree hawaasaa murteessa
yeroo jedhan waan qoosatti ilaalamu miti jechuudha. Kanarraa kan ka'e waan nama abdachiisu jira jechuudha. Dargaggeessi ammaa kuni hedduu faxina. Teekinooloojiitti hedduu dhiyoodha. Akka kennallee akka dhaloota kiyyallee sodaa guddaan hidhamee miti. Waan garaagaraa yaaluudhaaf sodaa tokko hin qabu. Kanaaf carraan tarii bara 1,000 keessatti deebi'ee biyya kanaaf hin jirretu nu fuuldura jira jechuudha. Yoo ijoollee kana gargaarree deeggarree akka Shaggar Entrepreneurs gochaa jiran kanatti akka isaan kalaqi isaanii gabbaasuu danda'an, akka isaan abjuu isaanii gara qabeenyatti jijjiiruu danda'an, akka isaan qabeenya lafa taa'u kana akka isaan wealthitti jijjiiruu danda'an, akka beekumsi isaanii meeshaa qabeenya ittiin ikonoomii biyya kanaa ittiin guddisan yoo gargaaru taate biyyi kuni yeroo gabaabaa keessatti akka biyya Maleeshiyaa faa, Indooneeshiyaa faa, Chaayinaa kaleessaa faa ta'uuf wanni isii dhoowwu takkichi illee hin jiru jechuudha. Yoo carraan kun nu darbe immoo bara 1,000 hin deebinu. Hiyyummaan amma keessa jirru kun baroota 1,000 nu harkaa qabu kuni karaan yeroo tokkoof yeroo dhumaatiif waan kanarraa hiikkachuu dandeenyuun yoo entrepreneurship fi innovation irratti hojjennu taate. Gaappii jiru kana guutuu keessatti waldaan interpreneroota Shaggar hojiin hojjechaa yeroo hojii dansaa ta'uusaa akkasumas gara fuulduraattis hojiiwwan gurguddaan akka waldaa kanarraa eegamu kan isaan nuuf eerani. Kanaaf hedduu isaan galateeffanna. Ammas irra deebi'uutiin sirna kabaja hundeeffama waldaa interpreneroota Shaggar waggaa 5ffaatiin baga geessanii baga ittiin isin gahe mee harka keessan sirriitti walitti rukutaa fi baga geessan nu jedhaani. Gaan milkii waldaa kanaa kan taatanis baay'een keessan jirtu kanneen akka jaallataa baay'ee keessan fuulduratti argaan jira. Bu'aa hojii keessan immoo asitti bifa egzibishiniitiin agarsiisuuf warri dhuftanis baga gammaddan isiniif milkii guddaadha. Imala keessan waggaa baay'ee akka kanatti bu'aa isaa argitanii isa argitan kana immoo itti jiraachuu qofa osoo hin taane hawaasa bal'aaf agarsiisuuf fakkeenya ta'uuf akkasumas immoo warreen kaan leenjii fudhachaa jiran warri kaanis immoo leenjii fudhatanii hojii uumtoota interpreneroota ciccimoo akka isaan ta'aniif isin fakkeenya guddaa taatu waan ta'eef isinis baga gammaddan jechuun barbaada. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif qaamoleen nu deeggaran hunda isaanii hedduu isaan galateeffanna. Sagantaan sirni baniinsa keenya guyyaa har'aa kana fakkaata ture. Kana taasisuutiin keessummoonni kabajaa keenya miseensotni boordii egzibishinii kana nuuf daawwatanii kan banan ta'u. Sana booda warri kaanis isaanii wajjiniin itti fufnee daawwanna. Yala salla sebaeti, yala salla sebaeti, yala salla sebaeti, yokina kabila peti. Yala salla sebaeti, yala salla sebaeti, yala salla sebaeti, yokina kabila peti. Shagari tufanande maya waramila koti shantati nadurayati namagalamia koti ya biruto mali targiti jiruto abdiki asiranka e gambira ingabu jiruto yala salla sebaeti yala salla sebaeti yala salla sebaeti yokina kabila peti.
ya loleko intalde bisi kalbiko fardan chakala